harallee jechuudha akkuma baratame viidiyoo kana ani isin waraabne abbaa mana kiyya isin fooraabe sababni isaa ani dahee waan ciisaa jiruu fi hojiin keenya akkuma itti fufee jira hojiin keenya hin dhaabatu waan ta'eef yoo tokko bira dhaabamillee kama biraatti hojjeta waan ta'eef haala kanaan hanga xumuraatti viidiyoo kana hordofaa isiniin jecha assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh shamarka fuune jaalatamtootaaf kabajamtoota uummata Oromoo jirra jirtu bakkuma jirtanii nagaaf kabajaan keessan biraa jiraatocha kan biyya keessaa fi kan biyya alaallee kan kaabaa kan kibbaallee hundi keessan bakka jirtanii nagaaf kabajaan keessan biraa jiraatocha harallee akkuma baratame afaa firaashii akkasuma teebilii minxaafi kan zubaalaa yookaan kan qoshaashaa akkasuma kan sooftii waa hunda isaa sufraa nyaataa sufraa rakabootii waa hunda isaa gulaagaalee guutuu kan guuttate qabadhees ni dhiyaadhe jira kanaan dura viidiyoo akkanaa tanaan durallee gadhiisee ture garuuyyuu obboleettiin teenya haala sanirraa argitee jechuudha jaalatti maashaallah haala kanaan ajajjattee jirti yeroo muraasaaf biyya galaa jira akkasuma yeroo dheeraa hin turu eeyyamaan galaara ji'a 3 feeyyamsiifadhe sababa saniif jecha yoo angalee keessummaan yoo natti dhuftee manni kiyya naaf bareedu qaba garuuyyuu of duratti majliisa waan dalasiifachuu heeduufi amma akka majliisaa fakkeessi bareechisinaaf dalaginaan jette haala kanaan anillee amaanaa isii jechuudha eegee adaraa isin naatti kennite ansitti kenninaan jette of natti kennite eegee haala kanaan bareechise fedha kiyyaan jechuudha kararii ofii kan keetti barbaaddu ka hin bareeda jettee naaf filatte haala ofii hajamtee na hojjeches naan jette viidiyoo kanaan dura akkanaa kan argite anillee haala kanaan dalaysiisee fi gammachiisee jira maashaallah isinillee yoo barbaaddan haala kanaan hojjechuu itti dhiyaadhaa isinin jedha adaraa jechuun baay'ee ulfaata adaraa namni kamuu yoo har'a namatti kenne guyyaa boruuti kana marraa fuudhu namni erga of namatti kenne wanta hangas ulfaatu hin jiru kana beeka akkuma isin argitan kana maashaallah afaa firaashii hedduu bareedaa ta'e akkasuma magaraja maachii isaa minxaafii maachii isaa teebilii maachii isaatii fi sufraa nyaataatii fi sufraa rakabooti akkasuma kan zubaalaatiif kan sooftillee haala isin argartan kanaan beektiraasiin kol qabate haala kanaan dalasiisee fi jira maashaallah obboleettii tiyya meeshaan kan kee haala kanaan hedduu si bareedee si miidhagee si dhumatee jira irraa gammadda hin jaalatta ittiin boontaa hidhee yaada haala kanaan bareedee siif dalaysiisee jira of duraaf inshallah rabbi walitti nu adeemsu jecha of duraaf yeroo alaatti deebiteetti waa hedduu godhachuu danda'e hedduu waan ta'eef maashaallah isinillee obboleeyyan tiyya namni jaalattanii isinitti tole haala kanaan ajajachuu hin dandeettan biyaansa kararii biraallee hoo ta'e haaluma kanaan akkanuma maachii ol isin fakkeessuu danda'a namni kararii biraa qalbiin keessan isin hawwite wanti hundi isaa kararii biraatiin ta'e garuu ulaagaalee isaa guutuu akkanuma maachii godhee isin dalansiisuu hin danda'a itti dhiyaadhaa isinin jira akkuma isin argitan kana teebiliin kun teebilii baay'ee bareedu teebiliin kun birrii 7,000 jechuudha kophaa isaatti akkasuma zubaalaa kan zubaalaatiif kan sooftii walirratti birrii 750 jechuudha minxaafiin kun 7,500 maggarajaan 13,000 namoonni barbaadan itti dhiyaadhaa isinin jedha firaashii oriijinaalii sanniin isinillee hin beektanii firaashiin tokkochi duraan 3,000 ture amma garuu 3,200 galee jira firaashii hedduu kwaalitiidha waggaa 5 har'aallee akkanuma uummata akka wanti asirra socho'e hin jiru waggaa 5 har'aallee firaashiin kun akkanuma hin qannasu hin dabalu akkanumatti jira jechuudha firaashii hedduu kwaalitii ta'e jechaadha kan darajaa eeggate akkuma isin argitan Kinooti as biratti jechuudha viidiyoo kiyya kana jechuudha ana soontaan akka isiniif gadhi hojjetaa jiru abbaa manaa kiyya hojiin keenya akkuma duraatti akkuma itti fufee jira namoonni tokko keessaan dhufanii zula hojii itti jirta akkamii deettee waan ciisaa jirtuuf hojii dhaabdeerta jettanii namoonni hedduu na gaafattan maaliif jennaan jireenya waan ta'eef hin dhaabatu ittuma fufa malee osoo tokko kadu'uutiyyuu rabbi sanuun fidiin kabiraatti itti aana kun waan dhaabatu miti jireenya waan ta'eef jireenyi ittuma fufaa isinin jedha akkuma isin argartan kana carqiin kun gabariidha gabarii maggarrajaati akkuma isin argitan kana jechuudha yeroo maggarrajame hedduu bareeda jechuudha yeroo maggarrajame akkanatti soontaani baay'ee bareeda hedduu bareeda isarlee isinitti boota maggarrajamullee isinii mul'isa waan ta'eef kun gabarii isaati gabariin isaa kunillee sibiilallee kama ofii qaba akkuma isin argitanii sibiila qaba ulaagaalee guffii guutuu qaba inni biraa ammoo carqii gubbarraati adii kana maaliif keessa olchitee jechuun keessan illee oolu akkasuma firaashiidhaaf yookaan tiraasii fi beektiraasiin akka maachi ta'uu fi namni dalga isaa qabu hin jiru waan ta'eef sababa saniif jecha jechuudha namni dalga isaa qabu wanta hin jirreef jecha sababa saniif jechuudha gamada carqeen irra afamu achirra bal'isee isin mul'isee jira naaf hubattan jedhee yaada yeroo maggarrajame hubatiin isaa kanaa miti kanaan addatti jechuudha hedduu bareeda jechuudha akkuma isin argitan kana dalgisaa akkana haala kanaan
shabashabame kadalagame jechuudha namoonni barbaadan jedha sinin jedha meeshaa hedduu quality ta'e yookaan daraja eeggate meeshaa bareedaa adaraa keessan eeggame haala gaariidhaan isiniif xumurree maatii keessan bira isiniif geessana jechuudha kana durallee kophaa keessoo hin taane ka hojjetaa ture isa wajjin haa ta'u malee amma waan andahee ciisaa jiru fan sagalee irra isinii guuta maaliif jennaaniin haasofni garagara akkaataa nama isin ibsu kanatti inni isin ibsuu dhabuu danda'a sababa saniifi kan zubaalaa yookiin kan qoshaashaa kinoo isa kana jechuudha akkuma isin argaa jirtanii inni biraa kan sooftii kana jechuudha yoo barbaadan tokkochallee dallasifachuu dandeettan kan zubaalaa qofallee inni kan sooftii jechuudha haala kanaan mashallah kan sooftii zubaalaa walirratti birrii 507 isin jee jira akkanatti jechuudha akkuma isin argitan kanan haala kanaan dallasifamee dhumatee jira carqiin firaashii kophatti meeqa osoo isboonjiin yookaan firaashiin osoo keessa hin galini namoonni jettan jechuudha carqiin firaashii qofti jechuudha carqiin firaashii tokkochi osoo tiraasiin dabalatin waan isaa jechuudha carqiin firaashii tokkochi birrii 1,400 jechuudha carqiin tiraasii jechuudha tiraasii isboonjii garaa keessaa osoo hin dabalatin carqiin isaa qofti birrii 650 jechuudha tiraasiin isboonjiin garaa keessaa birrii 270 jechuudha beef tiraasiin birrii 650 carqii garaa keessaa dabalattee akkasuma carqii dubaraa dabalattee isboonjii dabalattee jechuudha akka amma jirtu kanatti beef tiraasiin takkaatiin jechuudha akka amma jirtu kanatti carqiileen keessa galee isboonjiileen itti galee 650 jechuudha firaashiin garuu firaashii quality originaliin ta'e birrii 3,200 kan agadi illee hin jira jechuudha kan 3,000 hin jira kan 2,500 hin jira kan achi gadi illee hin jira kan isin hime kun garuu firaashii quality originalii yeroo kamuu irra imnata yookaan guutumaan guututti jechuudha waan gaariidha jedhee anillee isinitti gurguru jechaadha isiniif bitu yookaan carqii originalii jechuudha minxaafiin kun qumatiin isaa meetira 3 bal'inni isaa meetira 2 gatiin isaa birrii 7,500 jechuudha sufraan kun sufraa nyaataatii fi kan rakabootii walirratti jechuudha walirratti darrabamee jira gatiin isaa birrii 2,900 jechuudha wanti asirra ifa isiniin taane yoo jiraate jechuudha nagaafadhaafti kottaatii keessan nagaafadhaa isiniin jedha meeshaan kun haala kanaan xumurame dhumatee fi jira maashaallah carqii originalii akkasuma minxaafii illee jechuudha teebiliin 7,000 isiniin jira namoonni barbaadan teebiliin kun teebilii majliisaati jechuudha garuu carqii firaashiitiin maach goone carqii hedduu originaliidha jechuudha carqiin kunniin akkuma isin argartan kana namoonni barbaadan koottaa keessan jedha lakkoofsi bilbilaa kiyya duwwaa 9 72 duwwaa 25 irratti telegiraamii waasappii imoon argachuu dandeettanii asumaan viidiyoo kiyya kana sheer godhaa wal biraan gahaa isiniin jedha naaf galatoomaa toora